Ati beellamni qabamee ture. Kanaaf hedduun cinqabe maaliif qubeeta mucaa kana eegala ta'e guyyaan guutuu guyyaan biratti dabarsee jiru yaaboo hin danda'u jennaan nu tuffatee jedhanii waan adda addaa kaanan jaarmaa na guddise kana keessa guddadhe na tuffate naan jechuun hin ta'u jeetin haadha Oromootiinis wal morminee bakka sagantaa kana ani guyyaa jimaataa mucaa dabarsee har'a qobatti bakka hin jirre kabajatu jira Oromoon tole jedhanii jechuudha. Kanaaf eega akkas taate ka Oosaa ganama dhaqee meebii sa'a booda Torontoon dhufa jee filaayitii iyyuu muraddeetiin ture ka sa'a booda dhufu. Eegan tole jeen booda hayyoota keessaa namni tokko dhufee dhimma hirmaannaa keetii wal dibdee kaasee jira boordii keessatti jaarmeen baqaquuf deemaa. Kanaafuu osoo haftee yaada joonaa kaafnan aboon duraan illee yeroon hin qabne bareedee mucaa dhiiseetiin dhufu ga'e rabbii galata isin haa galchu warri Torontoo immoo galma galmeeffate warri Torontoo biran dhaqa ani maqaa kiyya naa jecha jaarmeen Oromoo dhiisi wiixaan Oromoon lakka bakka kun barbaadu. Kanaaf yoo haftee wayyaa withdraw godhi naan jennaan withdraw godhe jechuudha malee waan biraatiin miti. Ani yoon argames nan gammada. Kanaan qabatee wanti sooshaal miidiyaa irratti kanatti jettee fi ani wanti sooshaal miidiyaa kun meebii ni dulloomee isaan hangalu. Wanni namni irratti waan kanarra waloluuf naan galu. Kanaaf dhaamsee yeroo baay'ee deemu ani waardiyyaan barbaadu ani hin danda'a arraba ajaa'ibaatiin qaba. Na bakka buutanii nama narrabsina nama bakka buutanii nama na sagaaroon seenina nama na dabre akkaan itti ofirraa deebisuun natti beeka namni maqaa kiyyaan jaarmaa Oromoo biraa dhiisi nama biraa saba biraa irratti jaarmaa biraa irratti iyyuu I don't want anybody to defend me. I've clear track record bar ambar Oromoo keessatti gochaaniin beekama jechaaniin miti wanni Oromoo dalagaa Ulolli oofame maqaan Jawaarii Xuraayyaa maqaan kiyya Xuraayyaa huccuu gimbanyaa fakkaataa barra amma booda bakkitti maxxanu kabiraan jiru. Soo kanaaf ani Oosaarraa isa haaraan qabu jaarmaan keessatti guddadhe gara fuuldurallee irratti naasaya garuu naa jecha namni lamas akka waliin muufatu waan hin barbaanneef lakkii ati hafuu wayyaa jennaan tole niin hafaa jeetiin irraa fi kanaan hin hafee jechuudha. Haalli amma jiru jaarmaa cimaa jaaruudhaaf ni rakkisa dhugaa ni rakkisa ulfaata hoggansa nu jalaa hidhuun ajjeesuun biyyaa baasuun itti fufu garuu wanni itti jiru qabsoodha malee daansii miti jechuudha. Kanaaf akka kaafaa'utti tarsiimoo adda addaa hoggana keenya ittiin tinnifnu ittiin tikfannu ni qabna ni yaalla garuu hoggana wareegama qophaa'e dhaadannoon nu qabnu kaafaa'uun hin baqatu hin baqaquudha hoggana roorroo hin dheessine roorroo farkam kennine hin bitamne biyyaayis hin dheessine wareegama barbaachisaa hidhaa isaa taatu du'a fudhachuudhaaf qophaa'ee qofa ofitti qabannee deemna jechuudha. Kana hoggaa seensuun kanaan deemu. Kanaaf itti milkooyne jenneeti. Jaran hidhaas sodaanne du'as sodaanne maqaballeessii sodaanne jennaan namni mana galee taa'uudha. Nuti kana itti namannu jaaruu itti buufnaa jechuudha. Waa'ee qeerroon wal qabatee kaka'e. Ela.